Deeggarsi mindaa hojjettoota mootummaa hawaasa hongee miidhameef bitame marsaa takkaffaan midhaan nyaataa boqqolloo kuntaalii 600 aanaa galeera. Godina Harargee Bahaa Fadisitti baroottan lamaan dabran hanqina roobaa hammaataa mudateen hawaasni aanaa Fadis waan facaafate irraa osoo hin galfatiin hongee hammaataa mudateen namaa fi beeyladaan beelaaf saaxilamuun rakkoo hammaataaf saaxilamaniiru. Qorannoo fi tilmaama sodaa hongee kana booda dhufu kan hubatan hooggansi aanaa rakkoo hawaasaa mudate kanaaf deeggarsi mootummaa qofti gahaa miti jechuun egeree hawaasa miidhamee hubachuun aadaaf duudhaa jaalala obbolummaa hawaasni kun waliin qabu cimsuun aadaa gaafa rakkoon dhufte tokko bira ittiin dhaabbatuu fi duudhaa wal gargaarsaa qabuun akka waliif dirmatu taasisuun hawaasa godaansa mallee irraa hambisuu fi qe'ee isaaniitti akka turu taasifamuuf hammeenya rakkichaa irraa yeroo dheertuuf turuu hin dandeenye. Kan beeyladaa qabu gurguratee akka hin fayyadamneef beeyladaanis hongee miidhamtee waan jirtuuf gatii baasuu hin dandeenye. Namaa fi beeyladaa godaansaaf dirqame. Daa'imni kaleessa qe'ee fi lafa beeytu keessa burraaqaa turte lafa hin beeyne deemtee kadhaa mudatte. Uumaan balaa nurraa qabu balaa uumamaatiin lubbuun baay'ee waan nyaattu dhabaaf rakkoof saaxilamte. Hooggansi rakkoo kana dursee hubate tooftaa fi kallattii hawaasni kun ittiin gargaaramuu danda'u baasuun daldalaa konkolaachisaan hojjetaa mootummaa mariisifame. Eeyyeen foontu fooniif dhiigaa akkuma jaan qaamni hundi waan qabuun dirmate. Rakkoon aanichaa saddabee qaama dhimmi ilaaluuf gabaafame. Xiqqoollee turuushii asseetii keessaa qabaachaa ture. Mana keessa ruushiin jiraachaa ture. Waggaa kana garuu namni if dagate. Gannaan qabate. Sa'a namni waan silaa arkatuuni qabame. Akka malee. Firratti hin eeyne beela barana. Ufa keessa dhufneeti tabaruuti osoo namuu kaayatiin hatattamaan qabamne kana rabbummaan nuuf haa deebi'u malee. Awurooppaan wanni ifii olitti eenyus hin jirtu. Asiitis akkasuma waan Fadis qofaatii miti akka biyyoolessaatti nu qabdi. Gubbaa gahaate osoo firratti hin eeyne osuma haan gargaarra jennuuti asinis nuuf gabbaate. Kaleessa sagaltamii takkaasan akka waarraa barannu goonee hidhannee lafaa ka'uu qabna. Kaleessa akka Fadis akka kaleessaa san hin jiru irra. Kaleessa kan dilli makiinaa kun hin jirre dandamanne. Abbootiin qabeenyaa dillituun kan hin jirre dandamanne. 92 abbootiin qabeenyaa dillituun hin jirtu. Nama qubaan lakkaa'amu jira. Nama qubaan lakkaa'amu abbaan qabeenyaa Fadis keessa. Hundi isaanii ni beekan seenaa. Arrammoo 90 takkaa booda asseetiin dilli kun horamee Fadis nama taatee akkatti abbaa qabeenyaatiin miidhaguunsi. Miidhaginni isii immoo uummataa wajjin malee gonkuma kophaa asseetiin miti abbaan qabeenyaa waan ta'eeti kan fide. Kanaaf hanga qabnutti alan kajeellu waan qabnurraa haanee ilaa waan ji'a tokko qofa irraa gargaarree lafa qabnuu miti beeltituni waan itti fufaati. Waan itti fufaa waan taateef yoo xiqqaate ji'atti hanga koreen tun haroora lafa kaayattee itti deemtee inninis firra quba qabaatee ji'a kana keessatti hanga kan nama hanga kana ganda deebisuun qaba jee firra beekee abbaan qabeenya itti fufinsaan firra quba qabaatee yaaduu qaba. Kanallee qabachuu qaba abbaan qabeenyaa. Maaliif arra qofa gargaareetiin jalaa deebi'an hin taatu. Hin taatu. Arra qofa arra yoo mana galchite boru dhaba. Amma ol deebi'a. Ruushii mana keessa waan hin jirre. Beela yeroo dheeraan nu seenee jira. Kanaaf karaa ogeessotaatiinis karaa yuunuu waa hundinuu itti deemama. Kana ogeeyyii jira. Kun ammoo waan silaa qabnu nuti gargaaruudhaaf qophii. Hojjetaan aanichaa rakkoo hawaasa isaa hubateen osoo hin qabaatiin kan nyaatu irraa osoo qaaleensi jireenyaa isaan hin daangessin sadoo kaleessa hawaasa kana waliin dabarsanii fi guyyaan kun akka dabru waan hubataniif aadaa duudhaa oromummaa wal bira dhaabbachuu qabnu qabatamaan agarsiisanii mindaa ji'a isaanii dhibbeentaa dhibba arjoomuun har'a kunoo gargaarsi marsaa takkaffaa midhaan nyaataa kuntaalli 600 birrii miliyoona 1,718 fi 400 bituun akka galee hawaasa isaanii dhaqqabu taasisaniiru kan jedhan bulchaan bulchiinsa aanaa Fadis kabajamoo Aadde Soozii Mahammadiin. Keessattuu kaanaa keenyatti bara 2015 kana keessatti sadarkaa roobni iccitaan roobuudhaa fi keessattuu zoonii lamarratti zoonii Babbaasaa fi zoonii Facaatuu irratti roobni bara kana kan hin roobne ta'uu isaatii fi uummanni aanaa keenyaa hongeedhaan baay'ee saaxilamuusaa sirriitti kaasuu barbaadeeti.
Kana keessatti uummanni keenya sababa beelaatiin lubbuun namaa bahuu qabdu kan jedhuun hojjetaan mootummaa aanaa keenyaatii fi hoggansi aanaa keenyaa jiraataan aanaa keenyaa abbootiin qabeenyaatii fi daldalaan keenya konkolaachistoonni akkasumas immoo hawaasni aanaa keenyaa marteechuudha lubbuurraa kaasee qalutti waan gargaaruu qabu san uummata aanaa keenyaa guututti gargaaruudhaaf deeggarsa godhuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf midhaan baay'ee walitti qabnee kan jirtu osoo ta'e hojjetaan mootummaa keenya miindaa isaa ji'ee guutuu waajjira poolisii abbaa alangaatti mana murtiitiin alatti jechuudha qaamni sadeen kun hin deeggarre qaama sadeen kanaa alatti hojjetaan mootummaa marte jechuudha hanqa waardiyaatti hanqa qulqulleessituutti jechuudha warri miindaa qarshii kuma lama nyaatu illee miindaa isaa guututti uummanni keenya marsaa sadi nyaachuu qaba yoo marsaa sadi dadhabe marsaa lama nyaachuu qaban sadi nyaannee isaan tokko dhabuun qaban jechuudhaan hawaasa isaaniitiif uummata isaaniitiif gumaacha guddaa godhanii jiran jechuudha kanaaf gargaarsi maasitti gartan kun qaama hoggansaatii fi qaama hojjetaa mootummaatiin kan deeggarame kan bitame kanaaf an dhugaa dubbachuudhaaf hojjetaa mootummaa quuqama uummata isaa qabu jechuudha nama jechuun dursa namaaf rifachuudha nama jechuun lammii isaatiif dursa irratti dursa kennu jechuudha namni haala mijaawaa osoo hin qabaatin ofii isaatiif illee rakkoo keessa osoo jiru garuu immoo nu caalaa ammaas immoo warra haala mijaawaa hin qabne jira waan ta'eef isaan kana deeggaruu qabne fi keenya irraa kaanee isaan kanaas immoo waan takka taatu lubbuu isaanii qe'ee isaanii keessatti qabu qabna jaaniiti ummata isaanii deeggaraa jiru kun namummaadhaaf gahaadha jeetii yaada jechuudha kanaaf oromoon wanni beekamtu duraanuu duudhaa ganamaa qabna jechuudha oromoon aadaa wal gargaarsaatiin oromoon ni beekamta jechuudha keessattuu manni aanaa keenyaa hojjetaan gaggeessaa aanaa keenyaa ifatti duudhaa ganamaa oromummaa san ifatti agarsiisee jira jechuudha kanaaf gargaarsi kun kan dhaabbatu osoo hin ta'in ammallee waan qabnu cinaa dhaabbannee uummanni keenya akkanii fi qe'ee isaatiin hin buqqaane uummanni keenya akka rakkanne ammallee gargaarsa goonee fi hanqa danda'ametti qe'eetti qabuudhaaf hojii bal'aa akkanaa keenyaatti hojjechaa jirra jechuudha. Hojjettoonni mootummaa rakkoo yeroo sanii gaafa mari'atan onnee jaalalaa fi quuqama lammiitiin guutamteen uummata isaanii akka gargaaran dubbachaa turaniiru. Keessattuu rakkoon bara kana mudate kan ammaan dura mudachaa tureen adda ta'uu dubbachuun hawaasa kana yeroon bira dhaabbannu amma jechuun dubbataniiru. Beekii amma nuti yogguu bakka biraa deemnu yogguu galuuf yaanu manatti gallaa jennee yaana amma ijoolleen ni jarjarti manatti galu. Kun bar bakka buluus hin qabu. Eessan bulaas hin beeku baramma darsa guurrateetuma akkanumatti kun isan qa'umna si baaddatteeti. Caljaneetuma yaa'an namni lakkatti dhufaa qabbana keessan bulaa waan irra qicciisuun qabaa hin qabu. Lagguu teessee ilaaltu baay'ee sammuun namatti dhaga'ama. Amma duras madaa akkasii ni qabna. Yaa Rabbi waan akkasii nutti hin fidiin jechuutti jirra. Kaleessa hogguu waan kana mari'annu ana gaaffii tokkotu naa deebi'e waan ta'eef. Akka nama tokkotti gaaffii tokkotu naaf deebi'e waan ta'eef jaalawwan hundinuu kan mana kana keessa jiru miindaa keenyas itti amannee kenna. Maaliif namni as hin jiru yoo ta'e namni teenya tajaajilu hin jiru as dhugaan jirtus kanuma waan ta'eef. Inni kun dubbii mi'eeffachuufis miti reyaalitii jirtu kan lafa jiru nama gargaaruun rabbiinis hin jaallata waan ta'eef. Akka rabbiin jedhus raawwanne waan ta'eef sammuu keenyaan itti gammaduu qabna waan amma kennine kana kan hin jiru qaban waan amma kennine kana qofti miti waan dandeenyu kan biraatis daballee gochuun nurra jiraata waan ta'eef nama kanaaf rifanneet goone itti gammannee jirra gama keenyaan waan goone kanaaf sirriitti bira ga'uu qabaa kan jedhamu koreen dhaabbatu kan jedhamu kamillee namatti tola akkaataan isaa adeemsisaa maaliif namni waan biraatiif takkaa'u biran gahamuu yoo jedhee kan shakku ta'ellee bakka bu'aa isaatiin bira akka ittiin bira ga'uun kun amaanaa bakkaan ga'uudha waan ta'eef dabreetis namaafillee waan hojjeta sana itti gammadee itti amanee fudhata waan ta'eef adeemsillee sirriidhaa jechuu barbaadetanii waan dandeenyu kana qofti miti kan nama amma manatti jiru kanallee akka inni hin godaanne gochuudhaaf itti jabaachuun nurra jiraata nutillee gama keenyaan hawaasuma kaanuu waan danda'uun akka inni dhaabbatee tumsu akka inni cinaa dhaabbatee tumsu gochuudhaaf waan dandeenyu yaada haaraa uumnee itti deemuutu nurra jiraata kan hin jiruun qabaa kanuma ulfaadha. Harabbiiti wanti nurraa deebisu jenna. Kan namaa immoo nuti tattaaffii godhu qabna. Tattaaffiin nuti goonu maali wanni gaarii kan hin jiruuf namni kun akkana walii rifatee arraasa as taa'ee mindaa ofii qabu kan ofii jireenyi isaa akka qaaliidhaa ganaa murteessa gochuu nama gammachiisa namni kun. Isatti beelaa guddaa seene jechuudha. Wanni isin ajaa'ibsu gaafas loon hin baqanne. Loon baqaa barana gara. Kanaaf rakkoon guddaadha kun. Tarii hojjetaan qabatee miti kan kennu wayyaadha jedhee kennu. Amma fakkeenyaaf hoggaan umurii achistan ani nama na dirqisee hin jiru. Na dirqisiisuus aangoon qabu abba kamiyyuu.
humanity natti dhagahame humanity natti dhagahamuu danda'u qaba. Har'a yoo guyyaatti yeroo sadii jaane yeroo takka dhifnee uummata san jiraachisnee yoo gartalloon xixiqqoo tana ofuuf jiran gurguddoon dhumtee jirti. Yoo tan ammoo deemanii hambisan malee shanyiitu dhuma. Ani asirratti warri hooggantoota guddoo dubbadhu hojjetaa kun osoo hin qabaatiin kan galatomaa jechuu barbaada. Tun immoo sanirraa adda. Qaamicha bira sun ga'uu qaba mallayni keenya. Osoo hin qabaatiin kan inni jirra namichi rakkataa namichi ichitti arraa bu'uu hin dandeenye saniif ga'uu qaba mallayni keenya. Kallattiidhaan uummata keenyaaf aseenu hojjetaan mariin boodatti koree hojii kana hanga xumuraatti abbummaan hojjetaa bakka bu'ee milkeessu filachuun amantaa walitti kennaniiru. Koreen kun gaafa ergama fudhatan irraa eegalee hojii kana milkeessuuf hooggansa aanaa fi kallattii hooggansi olaanoon kennuuf fudhachuun guyyaa har'aa midhaan deeggarsa hawaasaaf arjoomame galchuu dandeenyeera kan jedhan bakka bu'aa hojjetaa fi koree hojjetaa mootummaa kan ta'an obbo Daddafoo Goseeti. Boqqolloo kana haalli qulqullinni isaa boqqolloon bara amma finde kun boqqolloo qulqulluu fi sadarkaa isaa eeggate boqqolloo haaraa kabara dabree osoo hin taane kabara naatii ka dhufe gatiin kuntaala tokko kayuuneen nu deesseen qarshii 2864 kuntaalli 600 immoo gatiin isaa kan walii galaa qarshii miliyoona tokkoo fi 1718 fi qarshii 400tti dhiyaatee jechuudha yeroo ammaa kanatti. Kanaaf kuni akkana kan dhaabbatu osoo hin taane buusiin hojjetaa mootummaa ammas muramu jira. Bifa qulqullina qabuun buusii kana galma barbaadamuun ga'uudhaaf fuula duras ammallee yeroo gabaabaa keessa walii galtee isaa wajjin goonee ammas kadeessinu ta'a jechuudha. Uummanni aanaa Fadis harki 85 ol qonnaan bulaa ta'uu himuun jiruuf jireenyi isaa qonna irratti kararree fi qonna cinatti immoo beeylada horsiisuun kan jiraatudha. Sanqina roobaa hammaataa mudateen beelaaf saaxilame. Kana dandamachiisuuf marii garagaraa qaamolee garagaraa waliin gaggeessineen hawaasa kana dandamachiisuuf yaalameera. Hojjetaanis waan qabu maatii duraa fuudhuun hawaasaaf arjoomeera. Midhaan nyaataaf ta'u boqqolloo bitee galcheera kan jedhan itti gaafatamaa buusaa gonofaa aanaa Fadisitti obbo Shakuul Gazzaaliiti. Haalli barana aanaa Fadisitti ture waggaa 3 dabran kana roobni waan hin jirreef roobni xixiqqaa waan ta'eef baay'ee gatanaa ta'eef uummanni haalaan hongee miidhamee jira. Mootummaanis deeggarsa gargaaraa jira. Haa ta'u malee immoo deeggarsi mootummaa hunda wal ga'u irratti silaa waan wal hin geenyeef mootummaallee deeggaraa jira. Kanaaf hojjettoonni aanaa Fadis haalaan hedduu baay'ee galatoomanii uummata hongee miidhameef osoo jirruu uummanni keenya beelaan nu biratti rakkatu jechuudha. Mindaa isaanii guutuu gallakkisuudhaan parsantii 100 gallakkisuudhaan midhaan boqqolloo makiinaa kana dabalata kintaal 600 bitamee kan galu jiru ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf yuuniin Efran Qalloo hedduu haa galatoomu boqqolloo qulqulluu gatii bereedaadhaan gatii magaalaa irratti hin argamneen hanga mana kuusaa keenyaatti qarshii 2864 gatii buusaa fi horsiisaa dabalatee nu galchuu isaaniitiif hedduu haa galatoomni. Hojjettoonni deeggarsa kana itti fufaa kan jiru mindaan isaanii ji'a waan itti fufuuf kun kan jalqabaate malee kan dhumaa hin ta'iniif kan itti fufuu ta'uu isaati fuulduraafis. Haaluma kanaan deebi'ee immoo akka naamsaatti wanni dabarfachuu barbaadu dhaabbilee adda addaatis gaafachaa jira. Dhaabbileen gaafannees uummanni kun beelaan qe'ee isaaniirraa godaanaa waan jiruuf bara dhufu yoo rabbi jee ji'a tokkoof lama hin caalle keessa roobni roobaa ta'eef akka uummanni galee dalagatuuf akka nu cinaa dhaabbatanii fi gara mootummaallee deeggarsa gaafanne yeroodhaan akka nu dhiyaatuu fi uummanni keenyaas ganda jirurra qe'ee jirurratti waan qabu akka wal cinaa dhaabbatee uummanni manaa fi maatii isaa dhiisee maatii fudhatee akka hin deemne kanaaf hedduu kan gaafannuu fi hojjetaan mootummaa aanaa Fadis hedduu kan jajjabeeffamu akka godina Harargee bahaatiif akka Oromiyaatti illee fakkeenya kan tahaa jiranii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni baay'een kun namatti beelee wanti tasgabbeessaniin argachuun hangam akka ulfaatu tilmaamuun nama dhibu. Dubbiin dubbii beelaati. Beelti obsan qabdu. Ijoollee, haadholii, manguddoo gurguddoo jiran kana baraaruuf tumsi qaamoleen hawaasaa akkaataa waa walirra qabaniin waliif taasisanii fi hojjetaa keenya dabalatee rakkoo kana baraaruuf dirqama lammummaa isaanii baataniiru kan jedhan bulchaa bulchiinsa aanaa Fadis kabajamoo Aadde Soozin Mahammadi. Konkolaachistoonni keenyas akkuma jalqaba irratti kaase uummanni aanaa keenyaa waan qabutti waan qabu hundaa bitee midhaan san bitee qarshiidhaan maallaqaan gargaarsa godhee uummata aanaa keenyaa amma danda'ametti waan tokko deeggarsa godhaa jirra waan ta'eef namni rahmata walii godhe rabbiilleen nu gargaara. Dursarratti rahmanni keessa fiite jechuudha. Rahmanni keessa fiiti. Nuti keessa waan keenya qulqulluu yoo ta'e rabbiillee nu cinaa dhaabbata jechuudha. Kanaaf roobni kun nuti wal gargaarre wanni nu roob deebis hin jiru jechuudha. Kanaaf wanni kun seenaan kun numa dabra. Barri 1977 dabree jira jechuudha. Akka seenaatti immoo haasawaa jirra waan ta'eef inni immaa kunis akka seenaatti dabruuf ta'a waan ta'eef
hamma danda'ametti uummata aanaa keenyaa jiraachisuudhaaf lubbuun isaanii sababa beelaatiin akka hin baane taasisuudhaaf halkanii fi guyyaa akka bulchaa bulchiinsa aanaa Fadisitti hojjechaa jirra, deeggaraa jirra. Ammas immoo deeggaruudhaaf qophaa'ummaa cimaa qabna. Godinni keenya mootummaan keenya halkanii fi guyyaa dura cina dhaabbateeti deeggarsa inni qabu yeroo kamiyyuu caalaa aanaa keenyaafis godhaa jira waan ta'eef abbootiin amantaa keenya ulamaa'een bebbeekamaan Sheek Amin Ibroomfaan marsaa lama aanaa keenya keessa dhufanii uummata aanaa keenyaa deeggaraa jiran waan ta'eef ammallee isaan sanillee fitti hirmaachifnee godina keenyatti illee fitti hirmaachisnee mootummaan marsaa meeqan gargaaraa jira, godina keenya gargaaraa jira. Akka isaan cina dhaabbatan taasisnee uummata aanaa keenyaa jiraachisuudhaaf qophaa'ummaa cimaa qabna waan ta'eef an dhugaa dubbachuudhaaf Fadis roobni jiraachuu baatus uummata keenya garuu immoo akka roobni jirutti cina dhaabbanneeti uummata keenya akka isaan nyaatanii bulan taasisaa jirra waan ta'eef hamma danda'ametti ammallee cina dhaabbannee deeggarsa godhuu fi qabnu hundaa'u godhuu qabna waan ta'eef an gargaarsi magaddeemu kun isa hojjetaa mootummaatiin addatti jechuudha addatti kan bitamee kan uummata keenya harkatti kan namuudhaaf kan deemu ta'uusaa ibsuu barbaadeeti. Galatoomaa ulfaadha. Hojjetaa keenya kan miidhaasaa gabbisee dachaan deebisiif yaa'uu dandeessa. Hojjetaa keenya hunda isaaniitu